Hayyee harka fuunee kabajamtootaaf jaallatamtoota keenya anabdiidha. Egaa guyyaan eebba kitaaba hin seenee eebbifamuuf bor qofa tafee guddaa dhufu yoo Rabbi nu gargaare ni eebbifama. Sagantaa koo kanaaf immoo keessummoota bakka garaagaraatti affeerra. Keessummoota keessaa immoo artiistootni jiru. Artiistota keessaa immoo keessummoonni koo gabajaa keessaa tokko artiista Tamaam Takkaaliny seenee jira. Anis Tamaam Takkaalinyin guyyaa irraa kana hoteela Seentiraal keessatti simadhee waliin jirra. Tamaamis weellisaa qofa miti gahee ogummaa baay'ee qaba. Tamaam baga nagaan dhuftee keessummoota koo naa dubbisi. Isinis baga nagaan eeddan jedha. Keessummoonni keenya hundi keessan hordofaa turtan kitaabni hin seenee guyyaa borii dilbatee jiraan eebbifama. Nuti sumuruf ni as jimmaatti argamnee jirra. Hoddikaan hoddina lulachuu jalqabe. Obsikaan obsina lulachuu wallabe. Jirtan seenee fayyaa taate narraa cintan seenee dhiisi wayyuu jaalalli kee natti kaase bahu. Waliin jenna guyyaa borii guyyaa eebba kitaaba kana irratti hundi keessan akka nafne dhuftanii akka nu waliin argamtanii kitaaba kan waliin eebbisiistan jenna turtii gaarii isiniin jenna. Hayyee nurraa nafinaa gaafa dilbataa sa'aatii 2 walakkaa irraa eegalee waajjira kolleejjii qonnaa yuunivarsiitii Jimmaa Agriitti jechaadha sa'aatii 2 walakkaa irraa eegalee ol agarru nagaatti.